sagantaa akka biyyaatti nyaataan of danda'uu fi ofirra hafanii kan biroof qooduu jedhu fiixaan baasuuf hojiileen gurguddoo hojjetamaa jiru. Kana keessaas kutaa biyyattii adda addaa keessatti warshaaleen daabboo gurguddoo ijaaramanii tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Qaama kanaa kan ta'e guyyaarraa iddoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi giiftii duree Zinaash Taayyaachoo argamanitti warshaan daabboo Hawaasaatti eebbifameera. Warshichi warshaalee daabboo akka biyyaatti ijaaraman keessaa isa arfaffaa ta'uu Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. አራተኛው የዳቦ ፋብሪካ ዛሬ በሐዋሳ እየተመረቀ ነው። Guyyaarraa warshaa daabboo narfaffaan Hawaasaatti eebbifamee jira. Kanaan dura Finfinneetti warshaa daabboo hanga miliyoona tokkoo oomishu waajjira giiftii duree Zinaash Taayyaachoon ijaaramee jira. Achii booddee magaalaa Gaarootti kaleessa Walaayittaa Sooddootti har'a immoo Hawaasarratti eebbisiisnee jira. Yeroo dhiyoottis iddoolee adda addaattis itti fufama. Magaalaa Hawaasaaf warshaan daabboo tokko gahaa miti kan jedhan Dr. Abiy warshaaleen daabboo hedduun nu barbaachisu jedhaniiru. Kanaaf warshaalee fedhii uummataa guutuu danda'an ijaaruuf humna horachuun nu barbaachisas jedhaniiru. ለሐዋሳ አንድ ዳቦ ፋብሪካ በቂ አይደለም። ብዙ ዳቦ ፋብሪካዎች ያስፈልጉናል። Hawaasaaf warshaan daabboo tokko gahaa miti. Warshaaleen daabboo hedduun nu barbaachisuum hojjechuu akka dandeenyu jijjiiramuu akka dandeenyu agarsiisuuf kan hojjetamanidha malee gahaa miti. Biyya uummata miliyoona 100 ol qabdu keessatti warshaalee 10 fi 15 ijaaruun gahaa miti ittiyyuu hin buuneem. Kanaafuu warshaalee fedhii uummataa guutu yookaan isaa ol humna oomishuu danda'u uumuu qabna. Sagantaan maaddii guutuu akka biyyaatti yeroo jalqabame naannoo Sidaamaaf hanqaaquu miliyoona 4 oomishuu qabdu jechuun itti gaafatamummaan akka itti kenname kan yaadachiisan Dr. Abiy naannoon Sidaamaa hojii kenname kana milkeessuuf hojiin hojjechaa jiran baay'ee kan nama jajjabeessudha jedhaniiru. ልክ እንደ አረንጓዴ አሻራ የሌማት አሻራን ስንጀምር ለሲዳማ ክልል ቢያንስ 4 ሚሊዮን እንቁላል Akkuma ashaaraa magariisaa ashaaraa maaddii guutuu yeroo jalqabnu naannoo Sidaamaaf yoo xiqqaate hanqaaquu miliyoona 4 oomishuu qabdu jechuun itti gaafatamummaan itti kennamee ture. Naannoon Sidaamaa hojii ji'oota muraasa keessatti hojjetaniin amma miliyoona 1 ga'aniiru. Waggaan kun yeroo xumuramutti itti gaafatamummaa miliyoona 4 oomishuu itti kenname fiixaan ni baasu jedhamee eegama. Hanqaaquu miliyoona 4 lukkuu fi cuucii bal'inaan oomishuu dandeenyaan kuduraa fi muduraa oomishuu dandeenyaan daabboon warshaan kan tolchamu yoo ta'e namoonni rakkoo tokko malee nyaata guyyaa argachaa hojii isaanii hojjechuu ni danda'u. Fiixaan bahinsa ashaaraa magariisaa fi maaddii guutuuf lammiileen hunduu wal gargaaruu fi wal tumsuun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. የሌማት ትሩፋት የግሪን ሌጋሲ የጀመርናቸው በምግብ ራስን የመቻልና ተርፎ የማካፈል sagantaan maaddii guutuu sagantaan ashaaraa magariisaa kan jalqabame mul'ata nyaataan of danda'uu fi ofirraa hafanii kan biroof qooduun yaadame kun akka fiixaan ba'u namni hunduu wal gargaaruu fi ija banamaan hojjechuu qaba. Warshaaleen akka biyyaatti ijaaraman kunneen oomishaalee isaanii gatii madaalawaan hawaasaaf kan dhiyeessan ta'uu fi warshaaleen daabboo guutuu biyyaatti ijaaramaa jiranis guyyaatti daabboo 300 fi daakuu toonii 42 oomishuu kan danda'an ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa.